jalqaba irratti baga nagaan gara YouTube chaanaalii koo dhuftas nin jechaati. Yaanni ani qabadhee dhufe egaa waa'ee fayyaa irratti kan wal qabateedha. Waa'ee fayyaa irratti waan tokko yeroo isiniin jedhu yeroo barumsa adda addaa isiniif dabarsu anillee barumsa irraa argachuuf jechuudha. Kanumaan wal qabatee anillee wanta haaluma salphaadhaan naannoo keenyarraa fayyadamuu dandeenyu osoo mana yaalaan dhaqin jechuudha. Wanta tokko isinitti himuu fayyaalaa hanga dhuma qophii kootti na wajjin tura. Har'aaf kan isiniif qabadhee dhufe waa'ee faayidaa bishaan qorraan qaama fi dhiqachuuti. Akka ogeessonni fayyaa tokko jedhanitti bishaan qorraan qaama ofii dhiqachuun sirkuleeshinii dhiigaa yookiin marsaa dhiigaa ni dabalaa jedha. Yeroo bishaan qorraan qaama keenya irra bu'u qaamni keenya alaa walitti suntuuraa jechuudha. Yeroo kana dhiigni tishuu keessa jiru ariitiidhaan blood circulate keenya ol kaasa. Kana jechuun ho'insi qaama keenyaa gara noormaalitti akka deebi'u taasisaa jechuudha. Yeroo qorraa sun akka gara qaamni keenya ho'insa akka noormaalitti deebi'u taasisa. Faayidaan bishaanii inni biraa immoo bishaan qaama keenya yeroo dhiqannu bishaan qorraan kun qaama keenya hin mummuru akka bishaan ho'atiin yeroo qaama keenya dhiqannu qaama keenya mummuru jechuudha. Bishaan ho'aan akkuma beekamu yeroo qaama keenya ittiin dhiqannu qaama keenya ni mummuraa ni gogsaa jechuudha. Bishaan qorraan kun garuu qaama keenya nu mummururraa bilisa kan ta'edha jechuudha. Kana jechuun hulaa qaama keenyarra jiru cufuudhaan jechuudha. Maayidhaa fi yeroo bishaan qorraadhaan qaama dhiqannu poore yookiin hulaan qaama keenyarra jiran ni cufamu. Ispeeshaalii feesii keenyarra kan jiran bishaan qorraadhaan yeroo dhiqannu hulaa sunni ni cuccufamaa jechuudha. Kan qaama fuula keenyarra jiran san bishaan qorraadhaan yeroo baay'ee yeroo fuula keessan bishaan ho'aadhaan yeroo fuula keessan dhiqattan baay'ee fuulli keenya yookiin ni gogaa jechuudha. Maayidhaa fi ooyiliin baay'inaan keessaa waan ba'uuf kanaaf fuula keenya gogsaa ni mummuraa jechuudha. Kanaaf bishaan qorraadhaan fuula keenya dhiqachuu qabna. Faayidaan bishaanii inni biraa rifeensi keenya akka nurraa hin harcaane gochuu keessatti baay'ee gahee taphata. Kunillee akkamitti yoo jettanii gaafattan akkuma amma isinitti dubbadhe kana rifeensi hulaa qaama keenyaa cufaa qaamni keenya akka walitti suntuuru gochuudhaan hulaa qaama keenyaa cufuudhaan jechuudha. Kanaaf akkuma fuula keenya iskaalp yookiin immoo buqqeen sammuu keenyallee rifeensi achirra jiru hulaa san foolikilii heerii san hulaa sun akka hin banamne gochuudhaan yeroo cufamu rifeensi keenya nurraa hin harca'u jechuudha. Inni biraa bishaan qorraan qaamaa dhiqachuun ulfaatina qaamaa hir'isuu keessatti illee gahee guddaa taphata. Akkamitti ulfaatina qaamaa hir'isa yeroo jennu bishaan qorraadhaan yeroo qaama dhiqannu faatii barni goonaa jechuudha. Innis akka Dr. yookiin meedikaal Dr. Geerii Kavarstein jedhanitti seelonni muraasni kan akka biroon faatii yeroo gubatan ho'insa maddisiisu jedhu. Coomni kun immoo baay'inaan kan argamu naannoo morma keenyaa fi gateettii keenyatti argama. Yeroo shaaworii fudhannu immoo mormii fi gateettiin keenya kun haaluma salphaadhaan bishaan kanaaf saaxilama. Bishaan qorraadhaaf jechuudha. Yookiin immoo yeroo shaaworii fudhannu gateettii keenya fi morma keenya haaluma salphaadhaan rukutuu danda'a. Kanaaf yeroo kana faatii biroon faat jennu kana yookiin cooma kana gumnaa jechuudha gara enerjiitti jijjiirra.
maayidhaaf coomni kun gubataa inerjiitti jijjiiruudhaaf jechuudha yookiin immoo ho'iinsa maddisiisuuf qorra kana dandamachuuf jechuudha. Kanaaf haaluma salphaatti ulfaatina qaama keenya hir'isuu keessatti gahee taphataa jechuudha. Inni biraa hirriba gahaa akka rafnu gochuuf nu gargaara. Bishaan qorraadhaan qaama dhiqachuun akkuma amma isinitti hime ho'iinsa maddisiisa yookiin immoo cooma gubuudhaan ho'iinsa maddisiisa. Hirriba rafuudhaaf immoo ho'iinsi nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf osoo gara algaatti hin deemin dura bishaan qorraadhaan qaama dhiqannee halkan guutuu hirriba gahaa fi qulqullina qabu rafuu dandeenya jechuudha. Inni biraa bishaan qorraan qaama yookiin fuula keenya dhiqachuun ekni yookiin immoo bugurii isa jedhamu san haaluma salphaadhaan ofirraa dhabamsiisuu dandeenya. Akkuma beekamu bugurii jechuun yeroo ooyiliin qaama keenya keessatti baay'atu buguriin kun nurratti bahaa jechuudha. Bishaan ho'aadhaan dhiqachuun akkasuma ni balleessa. Garuu bishaan ho'aadhaan yeroo fuula keenya irraa ooyilii isa remove goone baay'inaan qaamni keenya ekni yookiin immoo bugurii isa biraa akka oomishu taasisaa jechuudha. Garuu yeroo bishaan qorraadhaan qaama fuula keenya dhiqannu isa jiru san ni dhabamsiisa. Garuu qaamni keenya akka bishaan ho'aadhaan yeroo dhiqannu sanitti baay'inaan produusiin godhu san ni dhabamsiisa. Kan dhufu immoo prevent godha jechuudha. Kanaaf bishaan qorraan bugurii fuula keenya irraa dhabamsiisuudhaaf illee gahee guddaa taphata. Inni biraa sochii qaama booda bishaan qorraadhaan yeroo shaaworii fudhannu soorinas qaama yookiin immoo dhukkubbiin qaama keenyatti akka hin dhagabamne taasisa. Kunillee inflaameeshinii hir'isuudhaan jechuudha. Qaamni keenya eega ispoortii yookiin immoo sochii qaamaa hojjenne booda maayidhaa fi qaamni keenya riilaaksii ta'uudhaan akka qaamonni keenya dhidhii ta'u taasisa yookiin immoo inflaameeshin ni uumamaa jechuudha. Kun immoo yeroo bishaan qorraadhaan qaama keenya dhiqannu qaamni keenya alaa walitti akka sonturu gochuudhaan inflaameeshiniin kun ni dhabama. Inni biraa immoo laaktik asiid isa jedhamu flash out yookiin immoo nurraa baasaa jechuudha. Lactic acid akkuma beekamu the end product of anaerobic respiration jechuudha. Anaerobic respiration jechuun yeroo seeliin keenya oksijiinii malee enerjii oomishu jechuudha. Anaerobic respiration dha. Lactic acid yeroo qaama keenya keessatti baay'atu maaltu uumama? Qaamni keenya seeliin masliin keenya akka peenii yookiin immoo dhukkubbiin nutti dhagahamu kiraampis akkasuma qaamni keenya akka numuru yookiin immoo akka garaa yeroo numuru walumaa galatti maskulaar faatiguu akka qaamni keenya maskulaariin keenya dadhabu taasisaa jechuudha. Kanaaf faayidaan bishaan qorraan qaama dhiqachuu kana hundaa kan kanarraa hafanillee jiru garuu kanarraaf qabadhe isin dhiyaadhe isuma kana isinillee yaada qabdan yaada dabalataa qabaatan komentii jalatti nuuf kaa'aa. Kan itti aanu immoo yaada biraa barsiisuudhaan qabadhe isiniif dhiyaadha. Hanga dhuma qophii kootti waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa. Horaa bulaa.